Tole, akkam jirtu hundumti keessaniyyuu gaarummaa Waaqayyo nutti agarsiiseef gaarii gooneessa galateeffanna. Karaa addaa gargaarsa barbaachisu hunduma nuu godhee ganama kana fuula isaatti akka argamnu sanu gargaare abbaa keenyaaf galata addaan fu'ame dhiyeessina. Qorannaa keenya guyyaa irraa keessatti waa'ee dhimma sagadaa laalla. Dhimma sagadaa. Eenyuuf sagannaa? Akkamitti sagannaa? Maaliidhaan immoo saganna? Kana macaafni qulqulluun maal jedha? Akka caaffanni raajii kitaabni hafuuraa maal jedhaa ilaalla. As keessatti wabeeffannaan qorannaa keenyaa macaafa qulqulluu fi caafata raajii ta'a. Caafata raajii qajeelfama macaafni raajiin akkasitti ilaalaa kana booda immoo kana ilaalladhaa ka jedhu akka ragaatti fudhannee isa kanaan ala jirus ilaalla jechuudha. Kanaaf gara qorannaa keenyatti oduun seeniin dura kallattiidhaan kadhaadhaan jalqabnaa. Haaluma isinii toletti jilbiiffannee fuula Waaqaatti kadhannaadhaaf dhiyaanna. Gaarii gooneessa galateeffanna abbaa keenya isa waaqarra jiraattu. Jaalala addaa nu jaallattee tokkocha ilma kee dabarsitee nuu kennite. Karaa ilma kee jireenya arganne deebinees wajjin walitti araarramne kun addadha. Akkuma karaa addaa ilmi kee yeroo lafa kanarra ture ergamoota kee ergaasa jajjabeessaa ture. Abboota keenyas mana hidhaa keessattis haa ta'u iddoo rakkinnaa garagaraatti ergamoota kee ergitee seenaa addaa jijjiiraa turte. Ammallee kunoo dhufneerra fuula kee. Karaa ilma kee gara keenya midhachuun ergamoota samii humna waraana samii immoo nu ramaduun jaalala kee haa ta'u. Garaa cabeen eenyummaa gadi deebi'een gara keetti dhufna. Maaloo isa barraa'e akkuma barraa'etti akka hubannuuf nu gargaari. Ofii keenya adda barsitee nu dhiisin. Haalli jiru hundi siin haa to'atamu. Maqaama tokkocha ilma keettiin biyya lafaa jaalatteef jettee abbaa. Ameen. Tole. Macaafni qulqulluun akkuma sila jechuudhaaf yaalee waa'ee waaqeffannaa maal jedha? Kallattiidhumaan gara qorannaa keenyaatti seenna. Macaafa qulqulluu keessatti waa'een waaqeffannaa akkamitti barraa'ee akkamitti immoo ilaalla. As keessatti giddugaleessi qorannaa keenyaa waan biraa odoo hin taane waaqa isa maal goonedha? Isa amanneedha. Isa amanneedha. Mee macaafni qulqulluun maal jedhaa ilaalla. Maal jedhaa ilaalla. Iskiriinii koo sheeris ni godhee wajjinumaan waan macaafni qulqulluun jedhu ilaalaa adeemna jechuudha. Tole. As keessatti giddugaleessa akka godhannu kanan barbaade mul'ata macaafa mul'ataa, macaafa uumamaa, mana qulqullummaa kutaa kanneen ilaalla jechuudha adda baafnee. Mana qulqullummaa keessatti waa'ee maalii dubbata? Mana qulqullummaa keessatti waa'ee maalii dubbata? Karaa biraan mootuu waa'ee mana qulqullummaa keessatti, mul'ata keessatti, uumama keessatti akkamitti ilaallaa waa'een uumamaa kan jedhu kan waa'ee waaqeffannaa kan jedhudha. Akka ilaallu kanan barbaade mee isinis macaafa qulqulluu wajjinumaan dubbifataa akkamitti akka macaafni qulqulluun ragaa barraa'e nuuf kenna ka jedhu wajjinumaan ilaalaa gara qorannaa keenyaatti kallattiidhaan seenneetiin jennaa macaafa qulqulluu wajjinumaan dubbifataa deemna. Macaafa qulqulluu wajjinumaan dubbifataa deemneetiin jenna jechuudha. Akkas jedha. Tokkoffaa Qolaasiyaas boqonnaa 3:17 irraa Qolaasiyaas boqonnaa 3:17 irraa dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiitiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhi'eessaa jedha. Isumaanis eenyuuf galata dhi'eessaa jedha? Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhi'eessaa. Maqaadhuma gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf galata haa ta'u. Gochaan nuti goonu hundinuu kan inni dhiyaatu Waaqayyo Abbaadhaaf. Karaa eenyu? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Yesuusiif saganna waa'ee sagadaatti gara boodaatti itti dhufeetiin jedha. Kanaan godhaa jedha jechuudha. Itti aansee Efesoon boqonnaa 5:20 irratti yeroo hunduma waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa jedha. Saganni keenna, waaqeffannaan keenna, galanni keenna kan dhiyaatu Waaqayyo Abbaadhaaf karaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhiyaateetiin jedha jechuudha. Kiristoos immoo afaan ofiitiin akkas jedhee ture. Kiristoos immoo afaan ofiitiin akkas jedhee ture. Amma keessa badhisa laalluuf kamasirraa akka laallu barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:23 irraa yeroon itti warri dhugaadhaaf sagadan, hafuuraaf dhugaadhaan, abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufaa jedheen. Eenyu dubbate kan? Kiristoos dubbate. Waa'ee eenyu? Waa'ee abbaasaa.
Yeroon itti namoonni dhugaadhaaf, yeroon itti warri dhugaadhaan sagadan, hafuuraaf dhugaadhaan, abbaadhaaf sagadan garuu in dhufa. Inni ammayyuu ga'eera, abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan barbaada jedha. Abbaan kan barbaadu warra akkamitti isaaf sagadaniidha? Warra dhugaaf hafuuraan isaaf sagadanidha. Amma xiyyeeffannaan guddaan eenyu dhugaan eenyu hafuura kan ittiin abbaadhaaf sagannu. Macaafni qulqulluun tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2:5 irratti namoonni hundinuu kan fayyadamanii Waaqayyo tokkochatu jira, Waaqaaf nama gidduu dhaabbatee kan walitti fidu tokko innis Yesuus Kiristoos jedha. Kana namni hin shakku hin jiru. Dildilli Waaqaaf nama walitti fide tokko jedhama. Amma naannessi waa'ee waaqeffannaa irratti godhamaaru gidduu kana qaama biraatti dabaluudha. Gidduu kana qaama biraatti dabaluudha. Garuu dhugaan jiru Waaqaaf nama jidduu kan jiru Kiristoos ragaa guutuudhaan innis namummaa uffatee aarsaa barbaachisu hunduma kafalee nama fuudhee Waaqaan walitti deebise jechuudha. Waaqummaa isaatiin abbaa wajjin, namummaa isaatiin nama wajjin walitti maxxanse. Waaqeffannaan kenna haa ta'u wanti nu goonu hundinuu karaa ilma isaa abbaadhaa ta'a jechuudha. Kanaafidha Yesuus Kiristoos karaan dhugaan jireenyi ana jedha. Anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaatti ga'uu hin danda'u jedha. Waaqeffannaa haa ta'u, kadhata haa ta'u, kanneen takka takkaan laalla waan ta'eef eenyullee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos yoo hin taane abbaa wajjin walitti dhufeenna hin qabu jechuudha. Kiristoosiin malee abbaa wajjin walitti dhufu karaan biraa kan ittiin dhufu hin jiru. Kiristoosiin malee abbaa wajjin walitti dhufuu hin danda'u. Dubbii kana cimsinee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kiristoostu dubbata. Yeroon itti dhugaadhaaf hafuuraan eenyuuf sagada jedha? Abbaadhaaf sagadan dhufuuf jira. Dhufuuf jira. Ammayyuu ta'eera jedhe karaa addaatiin. Abbaanis kan barbaadu kanadha. Eenyu dhugaan? Eenyu hafuurri? Macaafni qulqulluun maal jedha waan kana? Dhugaadhaaf hafuuraan jedha. Ispeesifikalii hiikee hafuura beekana jechuuf hin jenne hafuurri kana waan jedhuun macaafa qulqulluudhaan hinna jechuudha. Wangeela Yohaannis tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:45 irratti achiin dura 14 irratti Wangeela Yohaannis Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi ana. Dhugaadhaaf hafuuraan abbaaf saganna taanaan ana dhugaan jedhaara ana yoo beekte abbaa beektu jedhaara. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:23 irratti waa'ee kanaa ifa godhee dubbata. Namoonni abbaadhaaf ulfina akkuma kennanii ilmaafis ulfina maalaa godhan jedha? Haa kennan jedha. Abbaadhaaf namni ilmaaf ulfina hin kennine abbaadhaafis maal gochuu hin danda'u? Kennuu hin danda'u jedha. Kanaaf Kiristoos karaan dhugaan jireenyi ana yeroo jedhu abbaa kan ittiin waaqeffachuu dandeettu anaanii dubartittiidhaan kan inni jedhamu. Kan ittiin sagannu abbaadha. Abbaan nama akkasii barbaada. Isaaf sagaduudhaaf immoo ana beekuu qabda jedhan. Yeroo waa'ee bishaanii wajjin dhugaatii ishee marisisu dubartittii naannoo bishaanitti kennaa waaqirraaf siif kenname otoo beektee jedheen. Kennaan isheedhaan inni jedheen nunni ana jedhaaraan jechuudha. Kennaan isheedhaaf kenname. Kan ittiin abbaadhaaf sagaddu kan ittiin jireenya adda baafattee bartu jechuudha. Eenyudha dhugaan ka jedhu laalleera. Hafuura immoo inni jedhame eenyudha? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Caafanni qulqullaa'aan addaaminni duraa foon lubbuu qabu ta'e foon jiraataa ta'e nama jiraataa ta'e jedha Ingiliffaan. Living soul jedha. Addaaminni lammataa hafuura jireenya kennu ta'e. Eenyutu hafuura ta'e? Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoostu hafuura jireenya kennu ta'e. Yesuus Kiristoostu hafuura jireenya kennu ta'e. Baay'ee namatti tola. Addaaminni jalqabaa nama jiraataa ta'e. Addaaminni lammataa hafuura jireenya kennu ta'e. Eenyunni Yesuus Kiristoos. Asiqee Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:6 kana jedha. Nama foonitti kan dhalate foon. Nama foonitti kan dhalate fooni. Hafuuratti kan dhalate hafuura. Eenyu hafuurri inni itti dhalan? Yesuus Kiristoos. Isatti kan dhalate hafuura jechuudha. Kanaaf abbaadhaaf dhugaadhaaf hafuuraan sagannaaf jechuun dhugaadhaaf hafuuraan sagannaaf jechuun isuma Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis 14:6 dubbate karaan dhugaan jireenyi ana ka jedhe jechuudha. Karaan ittiin abbaa waaqeffannu Yesuus Kiristoos. Karaan itti abbaa kadhannu Yesuus Kiristoos. Karaan itti abbaan gara keenya dhufu karaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Kakuu moofaaf kakuu haaraaf center of salvation. Kanaafidha Efesoon boqonnaa 1:10 irratti karoorri Waaqayyoo bara dhumaa keessatti addunyaa hundumaa Yesuus jalatti walitti qabudha jedha. Addunyaa Yesuus maxaqlal isa jedhu san jechuudha. Yesuusin walitti qabudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos lafa kanarratti maqaa caalu kan dhalli namaa ittiin fayyu in a sense kan itti abbaa wajjin walitti dhufu jechuudha. Kan itti abbaa wajjin walitti dhufu
Yesuus Kiristoos qofadha jechuudha. Karaa Yesuus Kiristoos wanti hundinuu nuuf dhufeetiin jira jechuudha. Tole, kanaaf namni lammaffaa dhalate hafuura jechuudha. Hafuura wanti jedhameef maalidhaaf? Lammaffaa dhalate isa fiizikali jiraatu irra hafuuraan fiizikaa foon du'ee jechuudha karaa biraatiin. Afaan mana qulqullummaatiin foon du'ee hafuurri jiraachuu jalqaba jechuudha. Kana jechuun gaafiin foonii deebiin argatu jechuudha waan biraami. Cubbuu hojjechuu irratti moona jechuudha waan biraami. Baay'ee namatti tola. Tole, amma immoo mee cheenii qajeelfama waaqummaa laalla. Cheenii qajeelfama waaqummaa yoon jedhu akkamitti abbaan dhala namaa qunnamaa ture. Kakuu moofaa keessatti, mana qulqullummaa keessatti, mul'ata keessatti. Kakuu moofaa keessatti akkamitti Yoosefiin yeroo Yaaqoobiin qunname akkamitti qunname, mana qulqullummaa keessatti tartiiba akkamii taa'e, akkasumas mul'ata keessatti tartiiba akkamiitu taa'e. Waaqayyo waa'ee qajeelfamaati. Waaqayyo fakkeenyaaf iddoo hundumaatti argama yeroo jedhani waaqni waaqa miti iddoo hundumatti argama. Waaqni waaqa qajeelfamaati. Otoo akkas ta'ee baatee Addaamii fi Hawwaan gaafa cubbuu hojjetanii waaqni waaqa miti jal'isee isaan fayyisuu hin danda'u. Danda'a ture. Garuu waaqa qajeelfamaati. Qajeelfama hin diigu waan. Qajeelfama hin diigu. Yaa yeroo kadhata abbaa keenyaa kadhannu yaa abbaa keenya feeti kee waaqarratti akka ta'e lafarrattis maal haa ta'u jenna haa ta'u. Qajeelfamni samiin ittiin bulu lafarrattis haa ta'u. Anis sii bulaa yaada jedhuuf keessaa qaba jechuudha. Mee qajeelfama kana laal. Mul'ata uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 10 amma 13tti qajeelfama tokko laalla. Qajeelfama ittiin samiin lafa wajjin walitti dhufu ergaan samiirraa gara lafaatti dhufu ilaalla. Yommuu Yaaqoob Bersheebaadhaa ba'ee gara Karaaniitti adeeme. Inni iddoo tokko ga'ee aduun lixnaan achi bule. Dhagoota iddoo sana jiran keessaa tokko fuudhee mataa isaa jala kaa'ate. Iddoodhuma sana ciise. Inni achitti abjuu abjote. Yaabbannoo hundeensaa lafa dhaabbatee fiixeensaa waaqa bira ga'u tokko in arge. Kun ergamoonni Waaqayyoo isarra ol hin ba'u gad hin bu'u turan. Maalirra? Yaabbannoorra. Waaqayyo inni gararraa dhaabbatee an Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam abbaa keetii Waaqayyo isa kan Isaaq lafati ciiftu kana siif sanyii keetiif nan kennaa jedhee Waaqayyo. Waaqayyoo fi Yaaqoobiin kan wal qunnamsiise maalidha? Yaabbannoodha. Yaabbannoodha. Yaabbannoo kanarra ergamoonni ol bu'aa maal godhu? Gadi adeemu turan. Maalidha yaabbannoon kun? Wangeelii Yohaannis 1:51 irraa itti dabalees dhuguma dhugaan isinitti himaa. Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoo ilma namaarra utuu ol ba'anii utuu gadi bu'anii arguu jirtu. Eenyurra? Ilma namaarra. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Ilmi namaa maslaaliidha jechuudha. Yaabbannoo isa ergamoonni irra oli bu'aa gadi adeemanidha jechuudha. Gadi adeemanidha jechuudha. Kana jechuun Yaaqoob servii ta'aa ture kan tajaajilamaa ture karaa ergamootaati. Karaa ergamoota tajaajilamuudhaaf garuu Kiristoos wajjin walitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Aniif isin isadha Qolaasiyaas 1:27 irratti Kiristoos isa isin keessa jirudha jedha. Kiristoos isa eessa jiru? Isin keessa jiru. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti mee isinumtu qoraa maal godhaa jedha? Of ilaalaa. Isinumtu qoraa of ilaalaa. Kiristoos isin keessan jiru yoo ta'e amantii keessanitti maal ta'uu keessan? Kufuu keessan jedha. Kiristoos keessan jiru yoo ta'e isin keessan jiru yoo ta'e. Kanaaf kan nu keessa jiru qaama biraa miti. Eenyuun? Kiristoos karaa maalii? Karaa hafuura isaa. Yoo Kiristoos nu keessa jiraate ergamoonni lafa Kiristoos jiru hundaa marsanii eegu. Lafa Kiristoos jiru hundaa marsanii eegu. Kanaaf karaa tajaajila ergamootaa jireenyi keenya eegama jechuudha. Sababni tokko qofti Kiristoos waan nu keessa jiru. Kanaaf uumama keessatti cheeniin Waaqayyo Kiristoos tajaajila ergamootaatiin lafa kan jiru eenyunni? Yaaqoob. Kanaaf Waaqayyo Kiristoos ergamoota Yaaqoob tajaajila kennamaa ture jechuudha. Ergamoonni abbaa irraa Kiristoosin illee tajaajilu, Kiristoosin irraa dhala namaa illee tajaajilu. Servii godhu jechuudha isaan. Sarvantii samiif lafa walitti qunnamsiisu. Kanaaf Waaqaaf nama jidduu kabiraan jiru. Kiristoos qofatu jiru. Ergamoonni garuu tajaajila jidduu kanatti raawwatanii jechuudha. Okay. Mee mana qulqullummaa keessatti immoo laallash. Mana qulqullummaa keessa maal jedhee Museedhaan? Akkuma hangaara irratti sitti agarsiisee maal godhu jedheen? Hojjedhu. Manni qulqullummaa utubaa amantii kennaati. Utubaa amantii kennaati. Samiin akkuma jiruun karoorri fayyinaa kan ittiin mul'ate mana qulqullummaatiin. Dhugaa waa'ee waaqummaa yeroo dubbannu mana qulqullummaatiin mirkanaa'uu danda'u qaba. Siyoorii mataa kennaatiin namni tokko yoo barreesse kana fuunee dhufne akkas jedhaanii miti kan nuti deemnu. Kan nuti deemnu dhugaan mana qulqullummaa akkamitti mirkaneessa. Uumama keessatti ilaalleerra
mee gara mana qulqullummaatti isheen dhufa. Ba'uu boqonnaa 25-21 irraa teessoo araaraa sana sanduuqa irra kaa'i. Sanduuqni kakuu maal of keessaa qaba? Kutaa qulqullootaa keessa kan jirudha kan amma ilaala. Sanduuqni kakuu maal of keessaa qaba? Mannaa of keessaa qaba. Ulee Aroon isheen lalifte jirti. Kun immoo taabonni jira jechuudha. Taabonni seerri 10 keessa jira. Seerri 10 keessa jira. Uleen Aroon isheen lalifte jirti. Mannaan jira. Kunni hunduu achi keessa jiru. Isa kana gubbaarraan teessoo araaraa kaa'i jedheen. Teessoon araaraa Kiristoosiin bakka bu'u. Gaafanni raajii jala muree marsiisii araarri kan ittiin godhamu Kiristoos akka ta'e. Ibroota boqonnaa 2:11 irratti inni fayyisuu fi yookaan inni qulqulleessuu fi isaan warri qulqulleessanis kanuma abbaa tokkooti jedha. Interesting. Amma teessoo araaraa kana fuudhii teessoo araaraa sana sanduuqa irra kaa'i. Sanduuqicha keessa immoo dhuga baatu an siif kennu sana kaa'i. Isaan ibroota boqonnaa 9 irratti kan biraa caqasamaniiru. Anachitti sin arga jedheen Waaqayyo. Anachitti maal godha? Si arga. Teessoo araaraa irraan abbaa of emersiisiiti. Ilaala qofa. Abbaa of emersiisiiti. Kiroobeloota lamaan sanduuqa dhuga baatuu irra jiran gidduudhaan abboomii an namoota Israa'eliif kennu hundumaa sittan himaa jedheen. Sittan hima jedheen. Kanaaf Waaqayyo teessoo araaraa gubbaarra jira. Kiristoos teessoo araaraa ka bakka bu'u Kiristoosidha. Achiin seera Waaqaatu jira. Ergamoonni immoo gamana akkanatti marsaniiru jechuudha. Ammallee isuma Yaaqoob ilaalla jechuudha. Waaqayyo isa teessoo araaraa gubbaarraan dubbatu ergamoota gidduudhaan jechuudha. Ergamoota irraan ol caalee gidduudhaan garuu kan dubbatu eenyudha? Waaqayyoodha. Achiinoo mersiisiitii. Teessoo araaraa eenyutti fakkeeffama? Kiristoos. Ergamoonni immoo gamanaan jiru jechuudha. Ammas Musee seera Waaqaatutti kennamaara. Musee teessoo araaraa Waaqayyo isa teessoo araaraa gubbaadhaan dubbatu. Ergamoonni immoo jiru jechuudha. Teessoo araaraa gamanaan marsanii. Akkuma kortoorra ol bu'aa gad deebi'aa turan. Kun cheeniidha ammallee obboloota. Kun amma cheeniidha. Mana qulqullummaa keessatti ilaalla. Uumama keessatti ilaalla. Mul'ata keessatti immoo ilaalla. Cheenii kana. Mul'ata keessatti immoo ilaalla. Mul'ata boqonnaa 1:1. Namoonni tokko isa waldaa kanaan jiru hafuurri kan jiru dhagaa yeroo jedhu Abrahaam Oromoffatti maal jedhamee eekameera? Hafuura qulqulluu jedhamee eekameera. Waa'ee sanii yeroo waa'ee mul'ataa qorannu diiteelii itti deebina. Ergamoonni 7 garuu teessoo fuuldura jiran baattuu ibsaa 7 kan fakkeeffaman mul'anni 1:20 irratti ergamoota Waaqayyooti jedha. Waldaa 7 kan ergamanidha jedha. Akkasumas immoo mul'ata boqonnaa 8:2 irratti maal jedha? Ergamoota 7. Dhaa'icha 7, waldaa 7 malakata 7 akkasumas immoo mallattoo 7 kan cufanii deemaniitiin jedhan maalidha jechuudha? Ergamoota jechuudha. Ergamoota jechuudha. Ergamoota jechuudha. Kanaaf ergamoonni tajaajila kana raawwatu. Anyway, badhinaa itti deebina. Mul'ata irratti dhufa. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Kun mul'ata eenyuuti? Yesuus Kiristoos. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Isa inni wanta ittiin dafee ta'uuf jiru hojjettoota isaatti agarsiisuudhaaf eenyu biraa argate? Waaqayyo biraa argate. Kanaaf ergichi eenyu biraa dhufe jechuudha? Waaqayyo biraa dhufe jechuudha. Waaqayyo biraa dhufe jechuudha. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni wanta dafee ta'uuf jiru hojjettoota isaatti agarsiisuudhaaf eenyu biraa fudhate? Waaqayyo biraa argate. Inni ergamaasaa Waaqarra. Inni ergamaasaa isa Waaqarraa ergee kan hojjetaa isaa eenyutti mul'ise? Yohaannisitti mul'ise. Interesting. Yohaannis ergamoota ammas eenyudha jechuudha? Kiristoos ergaan eenyu biraa dhufe? Waaqayyo biraa dhufe. Ammallee ergaan tabtirri uumamaa kan mana qulqullummaa kan mul'ataa tokko jechuudha. Tokko jechuudha. As keessa qaamni biraa jidduu kana galu hin jiru. Cheeniin kun is not conditional, is a principle. Qajeelfama waan ittiin sirna samiillee bulchu sirni lafaallee kan ittiin geggeeffamu ergaadhaan haa ta'u, kadhata deebiidhaan haa ta'u, kamiinuu kadhata waan yeroo nu deebisu karaa ergamootaa dhufee hojaan sun galmaan nu ga'ee hin jiru. Ergamootatu nu deebisan. Ergamoonni dhimma keenya hin galmeessu kaa deebisu sadhaa garuu mootuu tajaajila ergamootaatiin gara keenya dhufu. Kitaaba raajii waan amma jedhe kanneen kitaaba raajii irraa mirkaneessan. Patriarchni Prophet fuula 67 keessa lammaffaarraa man was still cut off from direct approach to his creator. Erga cubbuu hojjetee namni uumaa isaa irraa wajjin walitti dhufurra maal ta'e? Adda cite. Adda cite. But God would commune with him through Christ and the angels. Waaqni dhala namaa adda cite kana wajjin kan wajjin mari'atu karaa Kiristoosiitii fi karaa maaliitii jedha? Karaa ergamootaati. Ergamootaati. The spirit of prophecy
volume tokkoffaa fuula 53 keessa sadaffaarra. To Adam, in his innocence, was granted a communion direct, free, and happy. Yeroo innocentii ture yookaan immoo yeroo cubbuurraan bilisa ture Waaqa wajjin yookaan Abbaa isa uume wajjin direct, free, and happy communication godhaa ture with his maker. After his transgression, God would communicate to man only through Christ and angels. Have you seen the word only? It's really amazing. Only. Karaa biraatiin jiraan jiru. Karaa kana qofaan. Karaa ergamootaatii fi Kiristoosii qofaan. Physical being jechuudha kun. Communicationin ergamoota Kiristoosiin dhala namaa. Connectionin walitti hidhu hafuura. Hafuura qulqullu. Kana ala katee maannin ergamoota xuraa. Nama xuraatu connection kana keessa ala baay'atu. Qulqulluu ka ta'e sisteemii kana keessaa walitti hidhama. Hafuurri qulqulluun liinkii abbaaf ilmi tokkoon itti ta'an ergamoonni samii keessa jiran. Celestial being isaan jedhaman liinkii tokkoon kan itti jedhaman jechuudha. Ilmi namaa akka samii wajjin tokko itti ta'u. It's not separate individual being itti dhufa gara dhumaa irratti. Okay. Ammallee deebi'ee kumbaata asirratti illee maal jedha? Okay. Sorry. To Adam, Spirit of Prophecy volume tokkoffaa irratti wal jala darbiseen dubbise lachuu ittuma dhufeen dubbise. Jechuun tokko isa dubbata waan ta'eef. To Adam, in his innocence, garatti the communicate direct, free, and happy with his maker. After his transgression, God communicate to man through Christ and the angels. Sign of time. January 30, January 13, 1879. Paragraph 19. To Adam, in his innocence, was granted communion, direct, free, and happy with his maker. After his transgression, God communicates to man only through Christ and the angels. Kitaabni hafuuraa karaa addaatiin gaggeessaa hafuuraatiin barraa'e waan ta'eef kan akkana fudhanneetiin jenna jechuudha. Okay. Amma divine pattern ilaalla. Waa'ee kana ammallee qajeelfama akkuma dura dubbataatiin ture akkamitti kaa'ama caamni qulqulluun. Luke, Spirit of Prophecy volume lammaffaa fuula 9 keessa tokkoffaarraa the Son of God was next in authority to great lawgiver. Who is a great lawgiver? The Father. Is Christ is a lawgiver? Yes. On the Mount Sinai, the Father and the Son stand side by side. Jedha kitaabni hafuuraa. Abbaan fi ilmi walladda dhaabbatanii maali kennan jedha? Seera Museetti kennanii jedha kitaaba hafuuraa irratti. Yerootti Museen fuula koon argitu jedhee Museedhaan jedhee Museen dugdatti garagalchee jedhe harki waa abba Kiristoos Waaqaa fi Musee gidduu seene harka gooftaa Yesuus Kiristoos jedha caaffanni hafuuraa. Kanaaf the Son of God was next in authority to great lawgiver. Why he said this next? I will come back to this. Patriarch and prophet full soddoma jaara dubbifachuu dandeessu. Patriarch and prophet full soddoma jaara dubbifachuu dandeessu. The king of the universe full soddoma jaara summoned all the heavenly being in front of him. Walitti qabee maal godhe? Position ilma isaatti mul'isa jedha. He shared with the Son eternity and the self-existence encircled the body. Okay. Even the heraldic December 1772 paragraph tokkoffaa. The Son of God was next in authority to great lawgiver. He knew that this life alone could be sufficient to ransom the fellow man. Dhala namaa kan fayyisuu danda'u Kiristoosin qofa akka ta'eetiin jedha. Lafa keenya. Kanaaf he is next in authority to what? To great lawgiver, to the Father. Okay, who is next to Christ? Who is next to Christ? Early writing, full of 145 keessa tokkoffaarraa. Satan was once an honored angels in heaven next to Christ. Kiristoositti aanee aangoo qabu eenyuuni? Satan. This is not my saying. Waan an jedhaaru miti. Waan kitaabni hafuuraa jedhaaru. Spiritual gift volume tokkoffaa fuula 17 the Lord has shown me that Satan was once an honored angel in heaven next to Jesus Christ. Kan ergamaan namni mul'ise jedhu. Kiristoositti aanee aangoo ka qabu Seexana. What's happened?
waaqeffannaa Kiristoositti aansinee qaama biraatiif kennina taanaan, we are worshipping the devil in another form. This has to be underlined. Okay. Erga seexanni kufee ka'een booddee hoo? What about erga seexanni erga kufee ka'een booddee eenyunni kan isa taanee jiru? Akkana jedha. Desire of Age fuula 234 keessa lammaffaarra. It was the Gabriel, the angel next in rank to the Son of God, who came with a divine message to Daniel. Not only to Daniel. Daniel qofatti miti. Daniel qofatti miti. Eenyutti illee ka fide? Mul'atatti illee ka fide? Ergamaa Gabriel. Eenyutti aansee aangoo ka qabu? Kiristoositti aansee aangoo qabu. Disroon iddoo ka gadhiise seexanni iddoo erga gadhiise jechuudha. Okay. He was an instructor July 7, 1898, paragraph 2 irratti. The Father and the Son alone are to be exalted. Dubbii dandeettu sin. Keeyyata guutuu dubbisuu dandeettu. Maaf keeyyata keessaa murte baay'ee dubbisuu irra jedheeti akka jiruun keeyyanni guutuun ergaa jiru dubbifachuu dandeettu. The Father and the Son alone are to be exalted. Science of Time, January 3, 13, 1909. Baranilla Kandangisene, 1909, underline it. Paragraph 8. God in the Christ alone know what the soul of man have cost. Gatii lubbuun namaa baasisiise ka beeku Abbaa fi Ilma qofa. God in the Christ alone know what the souls of the man have cost. Iddoo biraatti mootu qotashiin maqaana Abbaa fi Ilma jedha. Eshi amma gara dhimma sagadaatti dhufu. Kaayyoon guddaan amma especially torban kana qilleensara naannaaru waa'ee dhimma sagadaati waan ta'eef. Amma dhimma sagadaatti dhufu. Cheenii communication adda baafanneera. Galata eenyuuf akka dhiyeessinu, sagada eenyuuf akka dhiyeessinu adda baafanneera. Kaayyoon ergamoota sadanii inni guddaan sagada. Maal jedhaa mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti wajjinumaan laallaa yeroo murteessaa waan ga'eef. Inni sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Ulfina kennaafi isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef maal godhaa jedha? Sagadaa. Sagadaa jedha. Amma isaaf saganni kennaa adda bahee maal ta'uu qaba? Beekamuu danda'uu qaba obboloota ko. Eenyudha inni bishaan burqituu galaanaa uume? Kan sagannuuf eenyudha? Yoo kan adda baafanne amma kana kallattii lamaan laala. Macaafni qulqulluun maal jedha? Dhaafani raajii maal jedha? Akkasitti adda baasaa laala lamaan isaaniitu. Isa bishaan burqituu galaanaa uume maal godhaa? Sagada. Interesting. Saganni kan barbaachisu isa uumaa ta'eef jechuudha. Akkamitti uume Waaqayyo? Macaafa mul'ataa boqonnaa 10 lakkoofsa 5 jaarratti waan tokko laala. Ergamaan mul'ata boqonnaa 10 Kiristoos bakka bu'a. Kiristoos bakka bu'a. Yerootti Daani'eel wajjin ergamaan Gabri'eel dhufee wal dhaansoo qabaa ture yookaan immoo isa barsiisaa ture iddootti mootiin Faaris isa wajjin guyyaa 21 wal dhaansoo qabee gaafa jiru isa na caalu tokko waamadhe jedha. Kiristoos taanee hamboo qaba jenneera. Kanaaf Mikaa'elitti fakkeeffamee kan dhufe eenyudha jechuudha? Kiristoos Yesuusin. Karaa biraa mul'anni boqonnaan 10 waa'ee macaafa banamaati kan inni dubbatu. Waa'ee macaafa banamaati kan inni dubbatu. Mul'ata boqonnaa 4 irratti 5 irratti macaaficha kan bane eenyudha? Poolicha. Eenyullee macaaficha banuudhaaf aboon arganne jedha. Waaqa irratti lafa irratti macaaficha banuudhaaf aboo kan argate tokko illee turre jedha. Aboo kan argate eenyudha? Kiristoos Yesuus. Kana booda mul'ata boqonnaa 10 irratti ergamaan macaafitti banamaa harkatti qabateeru eenyudha? Kiristoos Yesuus. Kana boqonnaa 1 irratti karakterii isaa hundumaa waliin ilaallee isa akka ta'e 11 irraa qaqqabnee ilaaluu dandeenya. Ammaaf garuu 5 6 waan barbaadan. Akkas jedha. Ergamaan inni galaana irra lafa namni uummanni baay'een jiru, lafa gogaa irra, lafa hundumaa waan hundumaa waliin qabate jechuudha. Kanaaf ergama maaliif? Ergaa addunyaa guutuuti jechuudha. Macaafichi kun kan mana keessa kan inni qabu ergaa maaliiti? Ergaa addunyaa guutuuti. Lafa warra dhaabbate suni harka isaa mirgaa gara Waaqaatti ol qabee maqaa isa bara amma bara baraa jiraatu. Maqaa isa bara amma bara baraa jiraatu sana jiraatu. Isa Waaqa wanta isa keessa jiru, isa lafa wanta isa keessa jiru, isa galaana wanta isa keessa jiru uume sanaan kakatee mul'anni boqonnaan 14 lakkoofsi 7 itti kileeri dheeree jechuudha. Waaqayyoon sodaadhaa ulfina illee kennaafi.
Isa bishaan burqituu galaana uume maal godha? Sagada. Isa kana Kiristoos nutti maal? Formulaa biraan barbaannu. Formulaa biraa asii kun ibaluuf jennu. Kiristoos mataan isaa eenyudha jedheera? Abbaa. Abbaa. Oduun gaariin garuu abbaadhaaf sagaduuf dirqama Kiristoos sagaduu qabna. Otoo Kiristoos hin sagadne abbaadhaaf sagaduu hin dandeenye. Oduun namatti tolu sana. Waan hundumaa karaa isaati kadhata. Kiristoos garuu eenyudha jedheen? Harka isaa mirgaa gara Waaqaatti ol qabee maqaa isaatiin kakatee isa bara baraa jiraatu san bara baraan jiraatu isa Waaqa wanta isa keessa jiru. Kanaaf yuunivarsiitii Waaqa wanta isa keessa jiru hundumaa karaa kamii uume kan jedhu amma itti dhufaa laalla jechuudha. Isa uume sanaan kakatee sichi lafarraan harkifamuu jedheen sirri lafarra harkisuun hin jiru jedheen kana booda wanta harkifamuu hin jiru. Waan isin inni lakkoofsi 7 about the mystery of God lafa kaa waan isa yeroo biraatti hin deebi'a. Okay. Isaan kakatee kana jedhe jedha. Interesting. Abbaan immoo eenyuun kakata? Abbaan eenyuun kakata? Orderiin kuni kan inni jiru wangeela Yohaannis tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irra jira. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3. Abbaan manaa mataadha manaa. Kiristoos mataa abbaa manaa. Waaqayyo mataa Kiristoosiiti. Cheeniin waan isa miilla ufeennu Addaamii fi Hewwanii nu. Cheenii Addaamii fi Hewwanii fi Waaqa uumaa jidduu jiru kiliir godhee lafa ga'e jechuudha. Mataan Hewwan Addaamii, mataan Addaam Kiristoosii, mataan Kiristoosii Waaqayyo abbaadha. Dhaabni biraan jiru eenyu feennutu uume ka jedhu kottaa jedha Oromiffaan. The only problem leetaas jedha Ingiliffaan. Leetaas rakkina qabu tokkonis leetaas hin jettaa, lamaanis hin jettaa. We will prove that. Waliin laal. Kanaati maqaa isa bara ammaa jiruun kakatee jedha. Abbaan garuu eenyuun kakata? Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13. Akkana jedha. Waaqayyo Abrahaamiif kakatee abdii kenneef ittiin kakachuudhaaf kan isarra caalu waan hin jirreef ofii isaatiin maal godhe jedha? Kakate. Ofii isaatiin kakate. Kiristoosoo abbaa isaatiin kakate. Abbaanoo ofii isaatiin kakate. Ofii isaatiin kakate. Waaqayyo ati kana waan gooteef ilma keessa tokkocha anaaf waan hin mararsiifatiniif ani maqaa kootiin kakadheera jedha. Uumaa boqonnaa 22 lakkoofsa 16. 22 maqaa kootiin maal godhe jedha? Kakadhee jedha. Maqaa kootiin kakadhee jedha. Iddoo tokko tokkotti kana namoonni daabirtii gochuu yeroo barbaadan anuma isa jedhe Kiristoosiif illee ta'a. Dhugaadhaan ta'a. Sababni isaa Joobaa kan jedhus abbaadhaafis hin mala, Kiristoosiifis hin mala. Sababni isaa maqaa koo isa keessa ergeera waan ta'eef ba'uu boqonnaa 23 dubbifachuu dandeenya. Museedhaan of eeggadhu jedheen ergama fuuldura kan kee erge. Akka isa maal hin goone? Hin gaddisiifne. Cubbuu kee maal siin godhu? Irra siin darbu. Namni ergamaan cubbuu dhiisuu hin danda'u. Cubbuu kadhiisuu danda'u eenyu qofaadha? Kiristoos Yesuus qofaadha jechuudha. Tole uumaan eenyudha? Uumaan inni uume kun macaafa qulqulluuf kitaaba hafuuraatiin ilaalla jedheera. Uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa maal godhe? Uume. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa uume. Jalqaba kan jedhamu mallee wangeela Yohaannis 1 irratti sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Kanaaf Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf uume yeroo jennu jalqaba kana ilma isaa wajjin ture jechuudha. Sagalee kan jedhamu kun ilma isaa akka ta'e mul'ata boqonnaa 19 irraa dubbisuu dandeenya. 19 irraa maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhama waan jedhuuf jechuudha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofii isaatii maal ture? Waaqayyo ture. The same substance with the Father. Jalqaba waan dubbatan waa'ee sagalichaati waa'ee Waaqayyo inni bira ture jechuudha. Inni Waaqayyo ture the same substance. Addaamii fi Hewwan uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 2 yeroo dubbiftani isaan lachuu Addaam jedhamu. Isaan lamaanuu Addaam jedhamu. Addaam kan jedhu Addaamiif sin fayyada, dubartiif illee fayyada. Uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti dhiiraaf dubartii godhee isaan uume Addaam jedhee isaan moggaase. You can read it. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo yeroo jalqaba uumu kana eenyuun uume kan jedhu ilma isaatiin uume. Guyyoota bara sadhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uume. Ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa maal godhe? Uume. Jalqaba jechi ture jechichi Waaqayyoon bira ture. Waaqayyo yeroo uumu karaa ilma isaa uume. Clear. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uume. Waan hundumaarra harka isaa kennuuf isa dhaabe jedha. Wangeela Yohaannis 1 kana kitaaba raajii irraa amma hin dubbifne. Efesoon boqonnaa 3:9 irraa Ingiliffa wanti godhee hiikkaan isaa waan kallattii gadhiiseeruuf. Akkana jedha. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world has been hid in God,
Icciin kun eenyuun keessa ture? Waaqayyoon keessa dhokatee ture. Eenyu Waaqayyoon kun? Who created all things by Jesus Christ? All things. Including we ourselves. Karaa eenyuun uume? Karaa ilma isaa. There is no group. Abbaatu ilma isaatiin jedhe. Let we see proof from the spirit of prophecy. Desire of Age fuula 769 keeyata lammaffaa. In the beginning, the Father and the Son had rest upon the Sabbath after their work of creation. Kanaaf, isa bishaan burqituu galaana uume sagadaa yeroo jennu, we are worshipping the Father and the Son. Erga ergamoota sadanii keessatti warri faallaa kanaa sagadani bineensichaaf bifa fakkeenyaa isaanii sagadu. Nus abbaadhaaf bifa fakkeenyaa saganna. Abbaadhaaf bifa fakkeenya isaatiif saganna. Eenyu bifti fakkeenya abbaa? Yesuus Kiristoos. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 3. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15. Inni bifa Waaqayyoo jaan argamne ittiin maal ta'e? Namatti mul'ate. Waaqayyoof bifa fakkeenya isaa. Jawwichaaf bifa fakkeenya isaa. Kan sagadamuuf kanaaf. Gareen biraan jiru. Ifadha macaafni qulqulluun. Nan xumura. In the beginning, the Father and the Son had rest upon the Sabbath after their work of creation. When the heaven and the earth were finished, and all the host of them, Genesis 2:1, the Creator and all heavenly being rejoiced in contemplation of glorious sin. Who is Creator? The Father and the Son. All heavenly being rejoice with them. That's really interesting. Issue ay sagada. Desire of Age full masan. Ibato bagyatim sagal kiyata lammafarra. Heaven and earth will unite in praise. Laftini samin galata mal tawjad. Walitti tokko ta'u. From one Sabbath to another. Sayas boqonnaa 60 lakkoofsa 23. Samiitti illee sanbanni deeggama jechuudha. Sanbata tokko gara sanbata kaaniif. The Creator and all heavenly being rejoice. Okay. The nation of the saved. Sabni fayye jedha. Sanbata tokko gara sanbata tokkooti. The nation of saved shall bow in joyful worship to God and to the Lamb. End of the Waaqayyoof holichaaf. Can we find this from the Bible? Yes, we find it. From where? Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 13. Isa teessoo irra taa'ee jiruu fi holichaaf sagadu jedha. Eenyu faatiin? Jaarsonni 20 arfan. Uumamni lubbuu qaban arfan. Waaqayyo isa teessoo irra taa'ee jiruu fi holichaaf sagadu. Nullee dhannee garee biraa sagada biraa ka biraa wallee itti makaa hin sagannaa. Amma ispeeshaalii samoona kana waa'ee dhugaa waaqummaa irratti barnoota dhiyaate mormuudhaaf jecha waaqa sadii sagannaa wanti jedhu onlaayinii irra buuteera. Itti manna jechuudha. Ergamoonni kan sagadanii, jaarsonni 24 kan sagadanii, Waaqayyo isa hundumaa danda'u isa teessoo irra taa'ee jiruu fi holichaaf sagadu. Tarii samii dhannee namni biraallee itti makamuu qaba kan sagannuuf kan jedhu. Baay'ee keessan deemu Waaqayyo nu haa gargaaru. Eeshi. Kanaaf sagannaa jedhaara macaafni qulqulluun. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko lama kootu godhe isa namoonni onlaayinii oofaaran isa duuntuun dhibiran darbu dhumarrattu qaba waan ta'eef. Obsaan na eegaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lama irraa tuqee paatriyaarkiin Piroofeetii fuula 34 keeyya tokkoffaarraa Christ, the Word, the only begotten of God, was one with eternal Father. Father is eternal Father. The Son is eternal Son. Yeroo itti ilmummaa asii jalqabe yeroo Maariyaam irraa dhalatee jalqabe jedhu namoonni tokko tokko. No, eternally the Son. Eternally the Father is a Father. Dubbifna. One in nature, in character. Eenyummaa isaaniitiin tokko, amalaan tokko, kaayyoon tokko. The only being, underline, the only being that could enter in all the counsel and the purpose of God. All. Jalqaba irra jedhaara kun waa'ee uumama dubbataara. Namoonni bee waan foon uffatee fi no. Groundless logic. Logic ground hin qabne kun. Jalqaba irratti nama uume waa hundumatti yeroo jedharu the only being counsel and the purpose of God keessa kan seene Kiristoos qofa. Abbaa fi ilma qofa waliin mari'ate jechuudha. Ragaan lama yookaan sadiin dabala waan ta'eef wadhaansoo guddaa fuula 493 keeyya tokkoffaarraa Christ the Word, the only begotten of God, was one with eternal Father. One in nature, in character, in purpose. Underline. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko lama irratti kakaaru jalqaba marii abbaa keessa kan seene abbaa fi ilma qofa akka ta'etu jedha. Lafa nu kaa'an. Ammallee wangeela wadhaansoo guddaa fuula 493 keeyya tokkoffaarraa Christ the Word, the only begotten of God, was one with eternal Father. One in nature, haala isaaniitiin tokko, amalaan tokko, kaayyoon tokko,
the only being in all the universe. What a wonderful word. In where? In all the universe. The only being in all the universe that could enter in all purpose, in all counsel and purpose of God. The only being. Kanaf Abbaa wajjin qaamni tokko qofti kan wajjin mariitti dhiyaate Kiristoos hin qofa. Okay, Abbaan Hafuura Qulqulluu three power. Yes, three power. Word of God have a power. The Spirit of God have a power. Because it is a divine spirit. Have you seen? It's a divine spirit. Humna sadi waan jedheef Hafuurri illee humna, Kiristoos illee humna, Abbaan illee humna waan jedheef three being jedhu. No, three person waan jedheef eenyummaa sadi qabu waan jedheef three being miti Kiristoos eenyummaa lama qaba. Abbaan divine dha, Kiristoos divine person fi humanity person qaba. Humanity person isa kan nuti barbaannu. That is glorified humanity of Christ. Kan atteini gochuu barbaannu gara glorified kanaatti godhachuudhaaf. Kanaaf 30% of God wanti inni jedhame Christ is spirit. Indwelling of Christ in you by faith from only desire of it. By the way, kana discuss gochuu. The only being garuu tokkochi qofti Abbaa wajjin mariitti seene Kiristoos. And the counsel in the okay. By Christ the Father were out in creation of all heavenly being. Amen. Underline this, brother and sister. All right. Let I change it by color. Yeah. Kanafi university guutuun kan ittiin tokko ta'e yookaan immoo ka ittiin uumame by Christ the Father, Abbaan Kiristoosin wrought in creation of all heavenly beings. This is from great controversy from patriarch and the prophet. It is not a complex. Complex that any letter si akkasi, letteri kana jettani miti. Availability ka qabu, mirkanaa'insa qabu jechuudha. Okay. By him were all things created. Kana laal. Okay. Kanaaf mariin Abbaa wajjin godhamu karaa Kiristoosii qofa mariin kanaan ala ta'u it is abomination to God. Namoonni baay'een hadhaa'uu dhageettan yoo kadhatan. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilma, Waaqa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko jedhanii kadhatan jalqabu. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilma, maqaa Waaqa Abbaa, maqaa Waaqa Ilmaa, maqaa Waaqa Hafuura Qulqulluu. Eenyuun kadhatu, maal kadhatu, maqaa eenyuutiin kadhatu. Yeroo bira waa'ee kadhataatti deebuu dandeenya. Kan kadhannu Abbaan, kan ittiin kadhannu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin kadhannu, kan kadhannu kennaan Hafuura Qulqulluu kadhanna jechuudha. Sababni isaa isin namoota taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu kan jaalattan yoo ta'e Abbaan keessan inni waaqarra akkamitti caalchisee Hafuura Qulqulluu isiniin kennuree. So kan kadhannu Abbaadha, kan ittiin kadhannu Kiristoosi, wanti kadhannu divine importance nu kadhannu karaa Ilma isaa Hafuura Qulqulluu. Kanaaf Titiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5 yeroo dubbiftanii through his son shed upon us the Holy Spirit. Underline through isa keessan, not by. Isa keessan Hafuura Qulqulluu maal godha Abbaan nurratti dhangalaasa. Nullee isuma keessan Abbaa biraadhaan. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 16 amma 18 irra kan jiru jechuudha. By one spirit we access to the Father. Echaala kadhataa lallame. Testimony volume 4 fuula 534 keeyya tokkoffaa irraa akkana jedha. Communion with God impart to the soul an intimate knowledge of his will. Waaqa wajjin chain communication kana dura illee laalleera. Amma chain communication kana gadhiisee jennaan hammina inni qabu nuukaa. Yoo kana gadhiise hammina inni qabu. Communion with God impart to the soul an intimate knowledge of his will. Kaayyoo isa fedha isaa akka barannu nu godha. Isa wajjin yeroo baay'ee mari'achuun kadhaadhaan jechuudha. Sababni isaa yeroo kadhannu isa dubbanna yeroo macaafa qulqulluu dubbifne isa nutti dubbata waan ta'eef. But many who profess the faith not know this through conversation is. Wow. Namoonni kiristaana ofiin jedhan baay'een isaanii conversationiin dhugaa kun maal akka ta'e hin beekanii. They have no experience in communication with the Father through the Son. Our communication is with the Father through the Son. Kanaaf namoonni baay'een marii dhugaa kana hin beekanii Abbaa wajjin karaa Ilma isaa akka mari'atanii and they have never felt the power of divine grace to sanctify the heart. Kanaaf humna waaqummaa isa onnee qulqulleessu hagammaan arganne praying and the sinning and the sinning and the praying. What a shock message it is.
praying and sinning. In kadhatu cubbuu hojjetu. Cubbuu hojjetuun kadhatu. Their life are full of malice and deceit and envy, jealousy and self-love. What we are seeing now. Jireenyi isaanii hinaaffaadhaan, uf jaalachuudhaan, anummaadhaan kooraan kan guuteedha jedha. Because they don't know the true conversation with the Father. That is why they haven't experienced the divine power to change the heart. Onne jijjiiruu kan danda'u humna waaqummaan shaakalle jedha. Sababni isaan marii dhugaa waan hin beekneef. Kadhanni garee kanaa jedha. This is the final heart-breaking message. Kadhanni warra garee kanaa, pray of this class are abomination to God. Ciggaasisaadha jedha kadhanni gareen kun godhatan. Fooliin kadhata keenna, foolii Kiristoositti yoo makamne, isaafura jedhame, Kiristoositti yoo makamne, urgaa gaarii. Karaa Kiristoos yoo hin taane, abbaan hin urgeeffatu. Karaa sanii ala ka dhufu is abomination to God. Okay. Waa'ee kanaa irratti hafuurri kitaabni raajii kallattii adda addaatti dhufuu danda'a. Kitaaba hafuuraa namoonni yaada addaatti dhiyeessuu danda'a waan ta'eef, warning nu kenna itti gaafata raajii irratti. Warning nu kenna. Publishing centeriin illee yeroo akka waaqaatiin hin baaqee jedhanii yeroo kaan harki waa hundeesse kitaaba hafuuraa irraa wanti garaagaraa waan dhufu. Achirratti illee guidance tokko nu ka'a. Isa kana dubbiseen gara yaada namoonni olii gad of haaranitti hin deebi'a. And not to all who have desire for truth. Namoota dhugaa beekuu barbaadaniif, I would say, do not give credence to an authenticated report. Gabaasa beekamtii hin qabneef iddoon kennina. As what Sister White has done or said or written. Akka waan isiin jetteetit, akka waan isiin gooteetit, akka waan isiin barreesseetit iddoo maaliin godhina jedha hin kennina. If you desire to know what the Lord has revealed through here, yoo waan karaa isii maal akka mul'ise ka beekuu barbaadan ta'e, read her published work. Waan maxxanfame maal godhaa jedha dubbisa. Works. Are there any point of interest concerning which she has not written? Do not eagerly catch up and report rumors as what she said. Gabaasa gururiisaa oduu asii achi oofamu akka waan isin jetteet akka waan isin dubbatteet hin fudhatinaa jedha. Maal dubbisaa jennee published. Isin kan duute bara 1915. Selected message irraa quotationota walitti oduu waa hundumaa si'a lama yoo diqqaate dubbiseet gara periodicals pamphlet gara jedhamanii akka ergiteettu lafa keetti jechuudha. Tole, eega kana ta'ee maal jennare? Maal jennare? Namoonni adda addaa barreeffama garaagaraa dhiyeessu. Akkamitti ilaalla barreeffama kana? Mee fakkeenyaaf barreeffamoota dhiyaataran keessaa tokko wayii indoom diizaayiniin itti bahee kan dubbisaaran tokko isin dubbiseen gara macaafichi eessaa fudhatamee jedhudha. Okay? Kun amma fakkeenyaaf barreeffama onlaayinii irra olii gadi naanna'uudha. Maal jedhaa? Note a little point gubbaarraa guutummaatti dubbisuu dandeettu. As a saints in the kingdom of God. Sila maal jenni? The saints unite together in the worship God and the Lamb. Jennee dubbifnee turre. Desire of age jirra. Amma immoo kun maal jedhaa? God are accepted in the beloved. They hear, come ye blessed of my Father, and read the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Matthew 25. For so called that. And then the golden harp are touched, and the music follow, and all through the heavenly host, they fall down, worship the Father, the Son, and the Holy Spirit. So they are bringing, qaama biraatu asitti dhufaara jechuudha. Amma an jecha kana irratti mormaan jiru jechuun kun akkasuma jedha. Garuu waan iddoo jechi kun fudhatamee isin fida. Jecha kana selectii godha. They fall down, worship the Father, the Son, the Holy Spirit jedhee selectii godhee library bira isinidha. Just to identify it. Library eessaa? Library kitaaba hafuuraa. Library kitaaba hafuuraa bira isinidha. Now, let we sit together. Let we sit together. Amma isa kana selectii godhee asii yoo kaa'u kan fidu iddoo takkatti tana duwwaa. Waan nama dhibeen dhiifne immoo devotion illee ittiin fayyadamne barreeffamoonni selectii olitti anis quotation kanatti hin fayyadamne iddoo bira iddoo takka akkana jedhu argitan. Iddoo takkatti tana qofa. Okay. Macaafnummaan qulqulluun ragaan lama yookaan sadii mirkanaa jedha. Amma samoona kana waa'ee dhugaa waaqummaa qorannaa waan jalqabeef namoonni kanuma paastoroonnis namoonni hundinuu kanuma ol jala naannessu. Mee kana baasee gara jalqabaatti isin geessa.
underline waan jalqaba jette. Namoonni dhugaa baruu barbaadan waan ka'isii kamaal ta'e capability ta'e dubbisaa jette. Kabira ammoo dhaabbanni kitaaba raajii macaafa qulqulluu wajjin walii galuu qabu. Amma qoranna keessatti macaafa qulqulluu caafata raajii wal bira qaba laal. Amma nan bana kana. Nan bana laabireeriidha akkuma jirtu akka argaartanii asirraa fudhatameera. Okay, gara jalqabaatti deebina. Gara jalqabaatti barreeffama kanaatti. Leetariin kun yeroo jalqabu maaltu akka seensaatti kaa'ameera. Tokkoffaa sermons taught on Matthew chapter 4 jedhameera. Sermons inni tokkii fuula jalqabaa irratti voolumii waan yoo ilaaltani sermons inni tokkii maal jedhaa? Barreeffamni kuni stenographers report jedha. Namootatu reportii godhe. Akkamitti isheen yeroo lallabdu namni taa'ee barreessa. Sababni isaa tape recorderiin hin jiru waan ta'eef, wanti itti waraaban hin jiru waan ta'eef namatu taa'ee barreessa. Kanaaf yaada namichi akka ofii barreessetti namni yoo lallabu fakkeenyaaf anama yeroo lallabu dhibbeessu kana jedhee dhibbeessu an jedhe namni wanti an jedhaaruu fi wanti namni jedhu garagara namni akkuma ofii galeetti barreessa jechuudha. Akkasitti dhiyaate. Garuu asirraa isin dubbise jecha jila jedhe mirkaneessuudhaaf. Previously what? Unpublished. Sila maal jenni? Read, hear, published what? Work. So this is what? Previously unpublished. Achiin booda dhufame, walitti dhufee maal ta'e jechuudha? Published. So, waan lama wajjin waliin galu. Caafata raajii karaa gammaa dubbifnee wajjin waliin galu. Sheenii waaqummaa wajjin waliin galu. Mana qulqullummaa wajjin waliin galu. Barreeffama isaa wajjin waliin galu waan ta'eef, this is invalid. Sababni isaa sheenii gammaa illee wajjin maal hin godhu? Waliin galu. Kanaaf kan waaqeffannu abbaan kan barbaadu jedha. Abbaan kan barbaadu warra hafuuraaf dhugaan isaa maal godhanii? Sagadanii. Faallaa kana erga ergamoota sadanii keessatti mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 4 jawwichaaf sagadu jedha. Jawwichaaf sagadu jechuun aangoo hundumaa bineensichaaf dabarsee waan kenneef bineensichaaf yeroo sagadan jawwichaaf sagadu jechuudha. Bineensi mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 11 sagadan barbaadu. Garuu eenyuuf akka sagadan godha? Jawwichaaf akka sagadan, bineensichaaf akka sagadan godha. Bineensa galaana keessaa akka baaniif sagadan, akka ba'eef akka sagadan godha. Bineensa galaana keessaa baaniif ba'eef sagadu jechuun ammoo jawwichaaf sagadu. Hafuurri qulqulluun kanuuf kenname isaaf sagadama duun taane akka Kiristoosiif sagannu godha. Kiristoosiif saganna jechuun immoo abbaadhaaf saganna. Mallattoon kallacha keenyarra jiru mul'ata boqonnaa 14. Okay, mul'ata boqonnaa 14 simple highlight ma godheen qorannaa koo xumura. Qorannaa koo xumura. Mul'ata boqonnaa 14 simple highlight godhaayu. Mul'ata boqonnaa 14. Mul'ata boqonnaa 14 keessatti garee lamatu jira. Garee lamatu jira. Garee mallattoo waaqa jiraatiin mallatteeffamanii fi garee eenyu mallatteeffaman bineensichaan mallatteeffaman. Warri garee dhugaa warri 144 warri seenaa lafaa xumuran kan ittiin mallatteeffamanii ergasiin ilaalee hoolichi tulluu xiyoon irra dhaabbatee nan arge. Namoonni 144 warri maqaan abbaa isaatiis adda isaaniitti caafamee ture isa wajjin turan. Waaqeffannaadhaaf isaaniif kan malu chaappaa ture jira. Chaappaa eenyuuf? Kan hoolichaaf kan eenyu? Kan abbaa. As qofa miti. Kanarratti King James version tadii maqaa abbaa qofa jedha. Garuu kan ilmaas kan jedhu completely version biraa jira garuu kanarra akka walii galu asumarraa mirkaneessa. Mirkaneessuu qabna waan ta'eef. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irraa. Isa moo sana mana qulqullummaa Waaqayyoo koo keessatti Kiristoos dubbataan utubaa nan godha. Mana qulqullummaa eenyuu keessatti? Waaqayyoo koo keessatti. Isa keessa matumaan baafamu. Maqaa Waaqayyoo kooti. Maqaa mandara Waaqayyoo kooti. Yerusaalem ishee haaraa. Ishee Waaqayyoo koo biraa. Waaqayyoo koo biraa. Waaqayyoo koo biraa Waaqa keessaa gadi buutu. Maqaa koo isa haaraa utubaa sanarratti maal godha? Nan caafa. Waaw. Utubaa nan godha jedhee ka'ee utubicha irra kan barraa'u. Maqaa abbaa Waaqayyoo isaa. Maqaa isaa isa haaraa. Maqaa Yerusaalem ishee haaraa. Namoonni achi keessa jiraachuudhaaf gaara. Yerusaalem haaraa keessa jiraachuudhaaf we are granted. Abbaaf ilma waliin jiraachuudhaaf we are granted because we have the seal upon it. Namoonni achi dhannee sagannaaf achi keessa inni abdiin sagadduu waan ta'eef jedhaa ofaran kabiraa achi kaatanii sagada godhatan indirectly he is devils. Hafuurri qulqulluun kan itti sagaduudha. Hafuurri qulqulluun macaafa qulqulluu sanii. Eshi garee kanaan mallattaa'u mul'ata boqonnaa 14 isin deebisa. Warra garee faallaa mul'ata boqonnaa 14 ergaa ergama sadaffaa booddee kan jiru jechuudha. Ergaa ergama sadaffaa kan jiru booddee. Ergaa ergama sadaffaa irratti yaada akkas jedhutti jira. Lakkoofsa 9 irraa. Ergamaan biraa inni sadaffaan isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaaf bifa fakkeenya isaatiif yoo sagade Waaqayyoof bifa fakkeenya isaatiif kan sagadan jechuudha karaa biraa.
Kan sagaduu didan jechuudha. Sorry, kan Waaqayyoof sagadan kanaaf kan sagadu jechuudha. Garee lamatu jira. Waaqayyoof ilma isaa bifa fakkeenya isaa jechuudha. Bineensichaaf bifa fakkeenya isaa. Waaw. Kan sagade gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate inni ofii isaatii daadhii waynii dheekkamsa Waaqayyoo. Daadhii waynii eenyu? Dheekkamsa Waaqayyoo. Isa utuu makaan qabaatin xoofoo dheekkamsa isaa irratti buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaa fi fuula olichaati. The heavenly beings are there. They are Christ, the Son of God, and the angels. Right? Xoofoon kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Fuula isaanii fuuldura kan dhaabatu. There are a lot of evidence that may I read. Waan baay'ee dubbisuu hin danda'a. Garuu kan sagannuuf isa kanaaf jechuudha. Kanaaf waamicha isa dhumaan dubbiseen gara xumuraatti fide. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3. Isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13-14 maal jedhaa? Jaalalli Waaqayyoo ilma isaa nuu kennuudhaan maal godhe? Nutti agarsiisa. Ayyaanni Yesuus Kiristoos kan nuuf hin malle gad bu'e. Tokkummaan hafuura qulqulluu isin wajjin haa ta'u jedha. Tokkummaan eenyu? Hafuura qulqulluu. Kanaaf tokkummaa hafuura qulqulluu sana sitti kaa'am isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif. Isa argineef isa dhageenya isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Tokkummaan hafuuraa jechuudha. Kanaaf tokkummaa kanatti deemnee oduu isa seexanni qopheesse faanaa naanna'u caalaa waldaa Adventistiin dhibbatti Adventisummaa kootti nan amanaa nan koora. Baay'een itti gammada. Sababni isaa ergaa qajeelaa akka Waaqa hundeesse waan ta'eef. Akkana jetti caafataraa jira. Otoo ergaa keenya qabannee akkuma kaaneen deemnee jiraanne ta'eef yoona sila biyya abdii geennee abdiin keenya raawwatamee ture jedha. Kanaaf obboloota koo ammallee turre seenaa lafaa haa xumurru. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin tokkummaa hafuura qulqulluu hafuura eebbifamaa kadhannee xumurra. Gaarummaa nutti agarsiifteef harka kee nurra qabdeef galanni si haa ga'u. Hafaa yeroo keenya irratti moo'e. Dhugaan yoomuu moo'a. Rakkina guddaa garuu arguu danda'a. Arras waa'ee dhugaa kanaatiif aarsaan barbaadame kafalamuu danda'a. Haa ta'uuti garuu dhugaa kee dhiigaan ol qabnaa nu gargaari. Hafaa yeroo keenya irratti moo'e isa gooti hundumaaf ulfaadha. Maqaama tokkocha ilma keettiin biyya lafaa jaalatteef jettee Abbaa. Ameen. Ameen. Eebbifamaa yeroo eebbaa qabaadhaa.